Ashamaa harka funee daawwattoota mayashow kun odeessa maaya artiiti odeessa keenya har'aatiin hogbarruu Afriikaa Koloonin booda jiruu fi eebba kitaabilee irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirraatii itti dhiyaadha. Afrikaan qabsoo waraana yookaan siyaasa qawwee qofaan odoo hin taane cuunfaa kalaqa sammuu barreessitoota gameeyyii kan ta'e barruudhaanis bilisummaa isaaniitiif gumaacha olaanaa qabaachuu ture. Barreessitoonni Afriikaa gameeyyiin aadaa ofii eeggachuudhaan eenyummaa Afrikaanotaa cimsanii tikfachuu keessatti haligaa turan. Barreessitoota danuu Afrikaan qabdu keessa akka fakkeenyaatti Chinua Achebeen hojiiwwan isaa keessatti seenaa sirnaa fi kabaja Afrikaan qabdu addunyaatti himeera. Nugugii Waatiyaangoon ammoo afaan ofiitiin barreessuun bilisummaa caalaa jechuun kan beekamu hojiiwwan garagaraa gumaacheera. Kunis bilisummaan dhugaa afaan ofiitiin barreessuun ibsama jechuun beekama. Akkasumattis Looret Woleshewenkaanis aadaa xabboo Afrikaan qabdu barruu isaatiin addunyaaf beeksiseera. Barreessituun biyya Senegaal beekamtuu fi akkasumattis mirga dubartootaaf falmachuudhaan haalaan kan jajamtu Mareemaa B ammoo gama isiitiin aadaa fi amantaa wal bira qabuun sirriitti ibsiteetti. Barreessaan biyya Soomaaliyaa kan ta'e Profeesar Nuraddiin Faaraa Jaamus eenyummaa hawaasa isaa jijjiramaa fi siyaasa mootummaa wal bira qabuun dhaleessee jira. Barreessaa cimaa biyya Gaanaa kan ta'e IQ Arma ammoo kitaaba isaa The Beautiful One Are Not Yet Born jedhamu moggaafame keessatti duudhaa ganama uummata Afrikaa naannoo isaarraa ka'uun ibseera. Barreessitoonni biyya keenya keessaayis Looree Tsaggaayee Gabramadiin walaloo fi tiyaatiraan aadaa uummataa ibseera. Keessattuu hojii sochii Pan Africanism si'oomsuu keessatti Looree Tsaggaayee Gabramadiin shoora olaanaa qabaachuutu himamaaf. Gama biraatiin torbee dabarsinee kana kitaabonni garagaraa eebbifamuun dubbistootaaf dhaleeffamanii jiran. Isaan keessaa kitaabni imala qabsoo fi seenaa Koloneel Aliyyii Cirrii irratti xiyyeeffatu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Sagantaa eebba kitaaba goota kana irratti qaamoleen garagaraa argamuun ergaa dhalootaaf tolu dhaamaniiru. Seenaa faana dha'uun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa keenya himuun baay'ee barbaachisaadha. Seenessooloo ijaaruun baay'ee barbaachisaadha. Seenaa keenya jabaannee ijaaru. Goototi keenya, abbooti keenya kacarraa kanaan nu gahan nan isaanii hin barroofne ano doonduune seenaan jeneraal Waaqoo guutuu barraa'ee galma kana keessatti akka eebbisu rabbi naannaa ga'uutu aayinaa godha. Saba qaroome horachuudhaaf dhaloota waa hubatu horachuudhaaf soorata qalbii soorata sammuu namni waan dubbisin akkuma nama waan nyaatiin garaan beela'uutitti waan sammuun beela'u natti fakkaata. Namni waa dubbisuu waa dubbachuus danda'a. Haaluma wal fakkaatuun kitaabni addunyaa koo jedhu moggaafame magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuutti eebbifameera. Kitaabni kun seenaa jireenyaa injiinar Addunyaa Dhufeeraa irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u, fuula 192 qindaa'uun dhiyaatee jira. Gara fuulduraattis kitaabni kun afaanota garagaraa 7 qindeeffamee maxxanfamuun dubbistootaaf akka dhaleeffamu odeeffannee jirra. Odeessi keenya kanumaa sagantaa mayashow waliin turtii gaarii.